Geenye waaqa isin ada qabu jecha arramooyyuu yaada gabaabduu takkaan qaba yaadichi maal seetanii qabbanaa'e miti amma argufatanii kan waa'ee alaabaallee kan waa'ee qalamaallee kan waa'ee qawweellee qabbaneeffatanii mire amma isin sadeen iyyuu Oromoodha yaada gabaabaan nuti qabnu yaadichi ammooyyuu kan nu dhibe adeemsa warra Awurooppaa kanarraa nu dhibaa jira yaanni guddaan dhugumatti warra Awurooppaa kanarraa deemaa jiru baay'ee xaxamaadha nama deeggaruu irratti warri Awurooppaa baay'ee bareedaadha beekumsallee qabanii waadha dippiloomaasota investmentoota dureeyyii gurguddaadha keessa beekaa hedduu keessa jira garuu ammoo beekaa as baaftan kana itti gaafatamummaallee isiniif fudhachuu qaba Ameerikaaf Awurooppaan beekaa Oromoo keessaa achi jiraattan achi as baaftan itti gaafatamummaallee isinummaan fudhadha itti gaafatamummaallee kan keessan warri Eeshiyaadha nama jabaa kamuu ka Oromoof galgu kan Oromoo bu'aa buusu ni deeggara maallaqa qabu ni kennaa fi sagalee ni ta'a kanaan alatti ammoo nu kan Oromoof dalagu nu biratti tokko nuti amma dubbii irraa dubbachuu deemu gabaabatti yaadota lamaan wal yaanni lamaan yaanni tokko kan qalamaa yaanni tokko ammoo kan qawweeti qawwee fi qalama kanaatu wal lolaa jira garuu ammoo qawwee fi qalama kana wal lolaa jira yoo jedhu Jawaarii fi Jaalmaarroo son taane hawaasicha qalama deeggaruu fi hawaasicha qawwee deeggaru namoota tokko kanneen akka Qaanqee Shoofaa ilaalaa jira garuu yaanni Qaanqee Shoofaa yaada bareedaadha inni qalama deeggartullee qalamuma kee deeggarii inni qawwee deeggartullee qawwee kee deeggarii Facebookii gubbaa fiddee waliin arrabsinii jedhe yaanni kunis baay'ee bareedaadha sababni isaa Amaara Facebookaa waliin duultu nagarre Tigree Facebookaa waliin duultu nagarre Walaayitaa si nagarre ummata Oromootiif waan shanyii Oromoo kana himata Somaaliyaa fa'aa agarre jara kanaatu duula Facebookaa kana suuraa ol galabbatee gaggalabbateeti haadha bira ga'ee akaakayyuu ga'ee abaabayyuu ga'ee isa waggaa 100 dura du'ellee lafaa kaasee wal haleedha haleellaan kun ammoo toora gamtaa misaayil addunyaa Facebookaatiin ka beekame Oromoodha warri karaa nagaallee nagaa taate warri karaa qawweellee qawwee taate ati ka qawween deemtullee isuma qalamaa kanaan bilisoomsa jedhu kana bilisoomsuuf deemta inni qalamaan deemtullee anaatu bilisoomsa ka jettu isa qawween deemu kanallee bilisoomsuuf deemta erga biyyi bilisoomsa takka ta'e sabni tokko ta'e ati ka qalama harkaa qabdullee qawweetti hirkadhu ati ka qawwee harkaa qabdullee qalamatti hirkadhu maaga maqaa keessan dhuunfaatti bilisummaan dhuftuutti hin ta'u akkas malee hin danda'amodhani akkasi beekna jedhani karaa kanaan malee jedhani walii galtanii wal faallaa yoo deemtantu irra isiniif jira walii galtanii akka diinni isinitti hubanne akka diinni isinitti hin beekne dhagaa yoo walit darbitan irra gaarii isin ammoo dhugumaan dhagaa walit darbaa jirtan fakkaatan dhagumaan dhagamaan ganama dhagaa darbitan galgala dhagaa darbitan saa tokko haga saa 6 Jawaar jettan saa 6 haga saa 12 Jaalmaarroo jettan saa 12 haga barii saa 12 qeerroo jettan amma kamtu biyya bulchaa jira jennare isin sadeen Oromoodha kami biyya hoogganaa jira kaaqawwee harkaa bosona jiru biyya harkaa qaba jennamu qeerroodha ka mana keessa jiruuf ka mana hidhaa jiruuf ka ala jiruuf biyya harkaa qaba jennamu Jawaar nam tokkootu biyya harkaa qaba jenna Jawaar Oromoo qeerroon Oromoo Jaalmaarroon Oromoo aangoo kana eenyuutu akkana akka walii qoodattan isinii kaa'e diinaatu isinii kaa'e isin erga profeesara taatanii erga injiinara taatanii erga paayileetii taatanii erga aktivistoota taatanii erga waan hundumaa barattanii miidiyaalee adda addaa ijaarmolee maali barnoota biyyattiin diigan biyyattiin kuffisan biyyattiin ijaaran bittanneessa caccabsan qileetti naqan qilee ol harkisan erga bartanii Oromoo kana maa waliin harkifne ree walii galtaniitu Oromoo kana maa waliin harkifne digriin isin 7 qaba digrii 8 qaba profeesariidha paayileetiidha aktivistiidha injiinariidha anayyuu akkasiiti hayyuu akkasii doktor ebalu profeesara ebalu aktivistii ebalu maali yoo aktivistummaa kana waliif fiddanii profeesarummaa keessan kana waliif fiddanii doktorummaa keessan kana waliif fiddanii cuunfitanii ummata Oromootii fi biyya Oromiyaatiif waan ta'u tokko hin dalayne kan profeesaraallee kophaa isaa fiiga kan aktivistiillee kophaa isaa fiiga kan militariillee kophaa isaa fiiga maaliif kun ta'uu barbaachise baranne mataa walitti qabna jettanii mataa keessa walitti qabuu erga isin dhibe warri Awurooppaadha amma ga'e warra biyya Yaman jiru kanarraa baradhaa isin karaa baddaniirta waan ta'eef barnoonni keessan ammoo barnoota qalamaa waan ta'eef warra Yaman Oromoo Yaman jirtu tanarraa baradhaa Oromoon biyya Yaman jirtu qawwee takka beekti sababni isaa nama qawween si ajjeese qawwee maan ajjeesi nama karaa nagaatiin si dhufe karaa nagaatiin si madha nama nagaa si gaafate nagaa gaafadhu nama nagaa sirraa dhiise
ati ammoo kan sigara fu kan sihidu kan ajjeesu kan siqalu kan sifalu kan saamu lakki biyyin caccabdi Itoophiyaan argaa jirtuumi Sooriyaa kan diige Awurooppaadha Sooriyaa wal diige nuti Itoophiyaa wal diigaa jira bar Itoophiyaa maatu Itoophiyaa diigaa jira Sooriyaa kan diige Awurooppaa gaafadhaa dhaqa Ameerikaa warra dantaa amantiitiif deemeetu Sooriyaa diige Itoophiyaa maa Sooriyaa madaaltan Itoophiyaa keessa gamtaan amantii jedhuun jiru gamtaa aangooti kursiin naan maltiin narraa bareeddiin anaasi hoogganaa anaasi bulchaan ati dadhabaadha uumaan qabdu yeroo hundaa ni boocha imimmaan xururrataa anaasi saamaan ati booyuudha kadhachuudha lakka akkasin ta'u hayyummaan ta'e ammoo Oromoo nu qaluu nu ajjeesuu nu saamsisuu biyyaa nu baasuu hidhaan nu guuruu faca'uu akerri keenya achi buuteen akka miila bakar waaree ta'u hayyummaan Oromoon qabdu garaa laafa aktivistiin Oromoo garaa laafa profeesar Oromoo garaa laafa doktor Oromoo garaa laafa kan doktor ofiin jettee aktivistii quba laattu ka aktivistiin ana malee waaqii xallan jettee quba profeesaran laattu isi sadee yoo walii garagaltanii akkam godhuu qabna biyya tan akkami kuffisuu qabna akkami ijaaruu qabna akkami ummata keenya mataa ol qabna akkami ummata keenya cimsina akkami qawweettiin akkami abbaa biyyummaa isaa mirkaneessinattanii maa waliin gaafan kunoo laayibirarii duwwaa keessadha garuu ammoo akkasin tokko taatanii qawween deemtan hawwii qabna nuti Oromoo Yaman waa takka isin biraa nafne waan isin gootan gaafa miidiyaan OMN kun cufame qooda inni itti Oromoon addunyaa tanarratti hirmaattu keessaa kanneen hirmaatan Oromoo Yaman hirmaachaa turre buusaa turre artiist Hacaaluu Hundeessaa wareegamuu isaarratti diddaa balaaleffannee turre tanaan dura jaarraa abbaa gadaa itti hirmaannee deebifnee turre miidhaa Cinaaksanii fi Harargee keessatti rakkoolee adda addaa barkum 2016 geggeeffame hirmaachaa turre Baalee Raayituutti kan geggeeffame hirmaachaa turre wallatti akkasii hirmaachaa turre kana kan godhaa jirru maal Oromoon tokko waan taaneef nuti Oromoon tokko jennee deemna isin ammoo profeesaraa fi aktivistii tokko miti militarii fi warri qalamaa tokko miti profeesaraa fi doktorri tokko miti nu biratti ammoo maqaa kana barattee fudhatte malee Oromummaa barattee hin fudhanne irra dhalattee argatte waan Oromoon taate ta'uu qabda waan Oromoon duutuuf sana itti du'uu qabda waan Oromoon ajjeefte ajjeesuu qabda maqaa biraa maqaa profeesaraa ka'edhu kutaa faranjii tu lakka'ee si fide ka faranjii lakkooftee si fide kana kilaasii si lakkooftee ruumii hagana baradheera maatirikii kutaa 10 fudhadheera intiransii kutaa 12 fudhee yuunivarsiitii qabxii hagana 3 fi 9 seenee yookaan 4 yookaan 4 istireetii fide yuunivarsiitiin jira waggaa 7 meedisinii baradhee waggaa 8 paayilee waggaa 17 paayileet baradhee waggaa 10 maal injiinarii baradhee Oxford akkasii qara'ee aktivistii maali Kolombiyaa yuunivarsiitii Stanford Jinni Laandi maali Skopaa kaayba wama isin gootanuu wallahi abo ya abo wama isin godhaa jirtanuu wallahi nuti gaafa Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa dabalatee Shuggut Galataa Daawit Simba uummanni Oromoo Abdii Raggaasaa Gammachuu Ayyaanaa gaafa jarri kun hundi mana hidhaa keessa turan Oromoon asitti biyya Yaman magaalaa sanaa keessatti Oromoo 450 hayyoonni Oromoo nyaata didanii nama isaanii falmuu dhabanii nuti nyaata maan nyaannaa jara kanaan achitti bilisummaanuu mi'aanuuf hin qabdu jedhanii nyaata lagatanii biyya Yaman tana keessatti kan nyaata lagannaallee nu barsiise isin garuu ammoo kan dafee itti wareegame Oromoo biyya Yamanii tana nama 450 sababa maalirraa kaka'e nyaata keenya diddan jedhanii maallaqa nu kafalaa aga diddaniif kanaayyuu jedhanii nama 450 ibiddaan guban meeti profeesar akka Mahammad Taayiroo Fareessa dhaqe profeesar Mahammad Hasan fa'a doktor Ittaan Haftee ka jiraniin fa'a mee sadaqarree profeesaroonni asi Awurooppaa kanarraa dhiisu akka doktor Awwal Aloofa jedhan ka akka Tamaam Waarituufa jedhan mee sadaqarree Oromoodha erga Oromoo taate kanarraa uumaan dubbatina arrammoo erga Jawaar mana hidhaatii bahe Jawaar akkas ta'ettanii qubachi qabaa jirtan dogoggoruu Jawaar argaa jirra waan argaa jirru san karaa deebiidha isa kana dogoggora itti himtanii dogoggora keessan kana maa ofitti himina amata lamaan inni achi ture sanitti Oromoo asit duute tana eessa dhaqxan har'a Jawaar dhumnan ture isin mul'atte Jawaar atiis karaa deebi jaalmaan roollee waan uummanni Oromootii fi biyya Oromiyaatu sirraa qabduuf sirraa eegdu dirqama Oromummaa keetii wareegama qaalii kafalii fedhii uummata sanaa eegisiin jedhu Jawaar mataan kee atillee qalama qabatte Itoophiyaa dullatti kuftee duutee caccabdee badde deebifnee utumna lubbuu itti geena ni surquna yoo jettu lilmee eessaa argatte Jawaar ta ittiin surqitu mee natti mikaayaa boriisa keessa lilmeen tun ta'u Oromootii mita ittiin surquu deemtu injirtu lilmeen teenyallee Jawaar Itoophiyaan nu qalteerti nu falteerti nu saamteerti nu miiteerti kaleessa erga akkas ta'e qalamaan gaafaati kompiitara tokko miliyoona 80 hooggantu sana ati rabbi biraan dhufne bar
namni kun Oromoo tanaaf dhugaa dubbataa jennee si jala caccabnee karaa cufnee achiin afoo baanee jimmaan qilee bannee asii wallaggaan allayyaa seennee arsiin gadalii gallee achiin waabee qonnee Harargee muka caccabnee waan ati godhaa jette san ka godhaa turreef akka ati Itoophiyaa kana sirpituuf osoo hin taane akka uummata Oromooti biyya Oromiyaa tun sirpamtuuf aarsaa sana kafalle. Ati ammoo kafaltee jirta fakkaata xumurtee jirta fakkaata nuti ammoo hin xumuranne. Itoophiyaa jecha jedhu kana nurraa dhiisi kanuma amma nu warri Yaman wanni si jibbaa jirruuf wanni si mormaa jirruuf jecha kee jibbine malee gocha keetii miti jechi ati jedhaa jirtu ammoo Itoophiyaa surphinaadha marfee barbaadadhu takka amma lilmee Itoophiyaadhaan surphituu nuti Oromoon hin qabnu nuti ta Oromiyaan surphan qabna. Kanaafuu amma nuti biyya Yaman kana keessa teenyee yaadota Profeesara Awurooppaa yoo laallu yaadota warra Ameerikaa yoo laallu Oromoo biyya Yaman biratti kufaadha yaada dadhabaadha. Hindeemu yaadichi Oromoon biyya Yaman qabdu biyya tana keessatti waggaa 23 lolli deeme walitti dhaabate barana waggaa 10 deeme lolli kun walitti dhaabate eenyutu eenyuun akka ajjeesu bilisummaan akkamitti akka dhuftu koottaa Oromoo Yaman irraa baradha. Isiniif Oromoo Yaman bareechise nuti biyya hiyyeetti keessa taane waan biyya isaatiif akka argachuu qaban arginee jirra garuu ammoo hidhannoo sana dhabuu keenyaadha fedhii barnootaas miti. Barnootaas yoo taate yuunivarsiitiis baranne digiriis argine maaliis taane homaa bu'aa nuun qabu sana hundayyuu nu hidhanii nu ajjeesaa jira waan ta'eef qawwee Oromoon biyya Yaman keessatti isin akka deeggaraa jirtu quba qabaadha. Kanumaafuu yaada gabaabaatti yoo isin deebi'u Oromoon biyya kana keessatti maqaa deeggarsa keessaniitiif gargaarsa maqaa Oromootiif dhimma baachaa turte har'a abiddaan gubattee qarqara galaanaa kanatti asillee teessee gaafa Jawaar Muhammad bahu gammachuu isaa baaratti ka'uuf darbe meeqaa jira asirraa isinii iyyee isinii dhiichise dachii rakkise atarra immoo Jawaar ijoollee gubatte sanu sababa maaliif gubattee jenne quba qabaadhu asirratti asiidhaaba Jawaar.